qaamaan walirraa adda baanee yaadaan walirraa adda bahuu dadhabne. Ani maqaan koo BN jedhama. Kanan dhaladhee guddadhe aanaa Adaamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa ganda Suroo Qudusuu keessatti yeroo ta'u, barnoota koos kutaa 1 hanga 4 achumatti baradheen kutaa 5 hanga 7tti immoo magaalaa Bulbulaattiin baradhe. Ijoollee maatiin koo qabani keessaa quxusuu waan hin ta'eef qananiitiin hin guddadhe. Barnoota koo kutaa 7ffaa ergan gahee booddee obboleessi koo inni hangafaa barumsa addaan kuttee heerumtu malee naan jechuun mana keessaa na rakkisuus jalqabe. Dargaggoonni garaagaraa akka na qoccolaniifis deemee waa'ee koo haasofsiisa ture. Haa ta'uutii garuu yeroo sanatti ani baradhee bakka gaarii gaheen maatiin kiyya natti gammadanii heerumuun barbaada malee yeroo kanatti bultoo ijaarradheen mana godhachuudhaaf fedhii hin qabu. Obboloonni koo warri kaanis akka keenyaa bakka hin taanetti na fiinnaan jedhanii barumsa kiyyatti na jajjabeessu ture. Obboleessi koo garuu dideema didee dhiibbaa waan narratti uumeef haalli barumsaas kanarratti natti cimaa waan dhufeef bakka biraa deemeen barumsa koo akkan hordofuu fi gaggeessituu akkanaaf baasaniin kadhadhe. Obboloonni koo warri kaanis tolinaan jedhanii gaggeessituu naaf baasanii barnoota koo kutaa 8 hanga 10 sababa obboleessa kootti maatii koorraa adda bahe mana barumsaa gara biraattiin baradhe. Kaayyoon koo baradheen bakka guddaa gahuu ta'us qabxiin maatirikii kutaa 10ffaa jalaa hafe. Naaf milkaa'aa jedheen abdii guutuudhaan eeggadhees waan hin tureef mooraalii kiyya baay'ee na jalaa tuqe. Haa ta'uutii harmeen koof obboloonni koo warri kaan mucaan keenyi bakka kanatti naftu naan jedhanii kolleejjii barsiisota Asallaa dhuunfaadhaan akkan baradhuutiif na galmeessanii. Anis gara magaalaa Asallaatti imaleen barnoota koo seeraan hordofuun eegale. Haa ta'uutii yeroo kanatti barattoota waliin kireeffannee waan jiraannuuf jaalalleen kee eenyu jedhanii yeroo hundaa na gaafatu. Maaltu isin ariifachiise amma jaalallee qabachuuf jedheen yeroon isaan gaafadhu hiriyoonni koo na waliin baratan ati umurii keetti qoosaa jirtanaan jedhu. Dubbiin kunis guyyaatii gara guyyaatti dhiibbaa narratti uumaa waan dhufeef jaalallee qabachuu akkan qabu murteesse. Yeroo sanattis dargaggoota natti dhiyaatanii keessaa dargaggeessi bareedaa fi hawwataa dhalataa Arsii Nagallee ta'e eeyyuu erga wal barree turtii yeroo muraasa booddee gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis yeroo hedduutti yaadeen fuuldura koof na baasamoo hin baasu jedheen erga murteessee booda dargaggeessi kun maatii isaa biratti illee jaallatamaa waan ta'eef anis hiriyaa jaalallee amanamaa qabachuu waan hin fedheef gaaffii isaaf tole jedheen murteesse. Obboleessi koo hangafaa ammayyuu dhiibbaa waan narratti geessisaa jiruutiif jaalallee kana qabachuun koo boqonnaa sammuu koo keessatti dhageessise. Haa ta'uutii garuu kaayyoo fi galman manaa bahee fi dagadheen hawwii harmeen koo fi obbolaan koo narraa qaban harka kiyyaan ofirratti hin dukkaneesse. Barnoota seeraan barachaan ture saddaan kuteen jaalallee koo kana waliin jiraachuun eegale. Wanta hundumaa jalqabuu dhiisuutu faladha malee erga jalqabanii keessaa ba'uun namatti ulfaata. Kan koos dubbichi kana ta'ee erga barnoota koos addaan kutee jedheen maatii kiyyatti amma sotoonimiin rabbis na gargaaree imala koo gara biyya Sudaanitti raawwatadhe. Biyya Sudaan seenees waggaa 1 ji'a 5 ergan jiraadhee booda jaalallee koo sana ofitti waameen waliin biyya Sudaan keessa jiraachuu eegalle. Innis biyya Sudaan dhufee ji'a 3 erga waliin guunnee booda anaaf ni kaanaa godhee galgaluma ni kaanaa godhe kanattis hanga ani biyya Sudaan jiru kanatti jaalallee gara biraa biyyaa godhatee bultii akka ijaarrateen dhagahe. Anis guyyaa gammachuu koo kana gaddeen yaa kiyyaa koo bultii ijaarrattee maaliif irbuu koo nyaatte jedheen yeroon gaafadhu siitiin si dhabuu waan hin barbaanneef yoo dhageesse narraa adda baata jedheen waan hin sodaadheef sitti muun sodaadhe naan jedhe.
anis yeroo sanatti waan godhu dhabeen isheenis siree ishee waan jiraattuuf anis siree koon jiraadha jedheen jireenya keenya waliin jiraachuu itti fufne. Jireenyi jaalalaa fi bultiin yeroo kamiyyuu jalqaba irratti baay'ee ho'aa fi eenyumaatiin iyyuu kan nama inaafsisudha. Miiraaf yaada ofiin bakka garaa isaanii erga gahanii booddee garuu wanti hundumtuu nama nuffisiisaa dhufa. Wanti kaleessa abjuun iyyuu arguuf hawwan gaafa harkatti qabatan nama jibbisiisuu iyyuu danda'a. Yeroo dheeraa erga waliin jiraannee booda jaalalleen koos amala natti jijjiirrachuu jalqabe. Kan dur yeroodhaan gara manaatti deebi'u bakka isarraan eegamnes buluu jalqabe. Wanta hedduu dabarfadhee garaatti qabadhee wajjin jiraachuutiif yaalus turtiin booddee garuu balleessaan inni raawwatu sammuu kootiin olitti ta'e. Duruu jireenyi keenyi harka koo irratti qabamtee kan turte anis garaatti jabaadheen jaalalliif jireenyi keenyi addaan bahee lamaan keenyi walirraa adda baanee jiraachuu eegalle. Erga walirraa adda baanees kunoo waggaa 5 waliin lakkoofsisneerra. Haa ta'uutii garuu ammayyuu darbee waan waliif bilbiluuf qaama keenyatu walirraa adda bahe malee yaanni keenyi walirraa adda bahuu hin dandeenye. Anis nama biraa hariiroo jalqabee waliin jaalala uummachuuf yaalus takkaafillee namni isaatiin naaf gituu fi bakka isaa naaf bu'uu danda'u sammuu kiyya keessatti naaf uumamuu hin dandeenye. Innis hanga guyyaa har'aatti anaan akka baay'ee na jaallatuu fi nama bakka koo bu'uu fi danda'u addunyaa kanarraatii barbaadee akkan arganne natti himata. Anis yeroo ammaa kanatti keessi kooraa ta'ee onneen koo isaan banamte isaan cufamtee jirtu nama biraatiin otoo hin banamiin yaaddoo eessan dhaqaa fi maaltu na baasaa keessa galeen jira. Isin obboloonni koo mudannoo jireenya koo dhaggeeffattan kun jireenya koo gara fuulduraa keessatti maal gochuu akkan qabuu fi maaltu akka na baasu akka na gorsitan kabajaan isiniin gaafadha. Ana obboleettii keessan BA Dubaay irraa nagaatti galatooma. Ashama akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessanii fi atoocha guyyaa har'aas xalayaa obboleettiin keenyi BA Dubaay irraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii fi hubannoo cimaa irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya BA Dubaay irraa xalayaa kana nuuf erguu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtoota hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada obboleettii keenya jireenya ishee gara fuulduraatti utubuu fi sadarkaa itti aanutti ishee ceesisuu danda'u komentii jalatti akka barreessitanii fi kabajaan isin gaafadha. Egaan akka dhuunfaa kootti anis obboleettii keenyaaf yaada lama laachuun barbaada. Duraan dursee garuu si akeekkachiisuu kan ani barbaadu yaada ani dubbadhus ta'e yaada obboloonni koo komentii jalatti siif barreessan yaada ati murteeffachuu qabdu otoo hin taane yaada si utubuu danda'udha. Yaada waliigalaa hunda keenyaa walitti sassaabbadhuuti yaada siif ta'uu fi si madaalu jireenya kee gara fuulduraa irratti murteeffachuu danda'u situ murteeffata. Kanaaf murtee keessa nuti hin gallu jechuu barbaadeeni kun jireenya dhuunfaa kee waan ta'eef murtoon nuti asirratti dubbannu tarii jireenya kee miidhuu waan danda'uuf booddee nuun kumachuu keerra ammumaan dursee sitti himuun barbaada. Dhuguma seenaan jaalalaa keessan ammayyuu akka ati xalayaa kanarratti naaf ibsitedha yoo ta'e lamaan keessanuu otoo walitti deebitanii kan jedhu yaada siif hin qaba. Haa ta'uutii erga walirraa adda baatanii waggaa 5 fixuu keessan natti himteetta. Haala kamiin waggaa amma kanaa garaa walitti jabaattanii akka walirraa fagaattan anumaafillee gaaffii natti ta'us haa ta'uutii garuu ammas yaadaa fi qalbiin keessan wal barbaadaa waan jiruuf bor jireenya kana irra deebitanii yoo waliin eegaltan dogongora kanaan dura isin lamaan gidduutti uumamee turerraa hiriyyaan kee bilisa ta'ee si waliin qofa jiraachuu kan danda'u yoo ta'e otoo waliin eegaltanii yaada siif hin qaba. Haga dandeessu atis yeroo ammaa kanarratti abbaan manaan kee kun jireenya maalii keessa akka jiruu fi akkuma ati dura jaallattu nama ati jaallattu siif ta'uu kan danda'u yoo ta'e akka haaraatti wal bartanii jaalala
amala keessan otoo itti fuftanii kan jedhu yaada siif hin qaba. Qabxii lammaffaa irratti siif kaasuun barbaadu immoo nama kamiifiyyuu kan ta'uu danda'uu fi keessumaayyuu waggaa dheeraadhaaf jaalala uummattanii haa ta'uutii garuu irraa adda ba'uu kan dadhabdanii fi qorumsa yookiin balleessaa sammuu keessanii ol ta'een baattanii hanga yoonaa kan waliin jiraattaniif dursa sammuu keessan amansiisuu kan qabdan namni feetanii kana dura wajjin jiraattanii fi gara fuulduraatti waliin jiraachuu dandeessan akkuma nama kaanii nama waan ta'eef namni immoo jaallatee jaalatamuu eenyuma waliin iyyuu waliin jiraachuu waan danda'uuf sammuu keessan ofiitanii jireenya keessan harkuma keessaniin akka hin balleessine isinitti himuun barbaada. Jaalalli dhuguma wanta kabajamuu fi bakka guddaan laatamuufidha. Haa ta'uutii garuu hiika jaalalaa gadi buusanii eenyummaa fi waa'ee jaalalaaf kabaja isaaf malu hin laanne jireenya namoota hedduu harka isaaniitti kennatanii yeroo boorassanii fi yeroo balleessan ni argama. Namni kamiyyuu amalaa fi bifa garaagaraa akka qabu haalli ittiin jaalala kunuunsatuu fi qabatu adda adda ta'uu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu jireenya keessatti yoo nuti gamna taane wanta barbaanne karaa sirrii fi qajeelaatiin akka deemu goosisuuf wanta nurraa eegamu sa'aatii nurraa eegamuu fi bakka nurraa eegamutti yoo raawwanne namni waliin jiraannu darbee nama gara biraa akkan ilaalleef ija isaatti gufuu ta'uu waan dandeenyuuf wanta namni nu jaallatu barbaaduu fi wanta nama jaallannurraa nuyi barbaannu yeroo fi sa'aatii isaa daangaa eegnee gochuuti qabna. Egaan daangaa yeroon isiniin jedhu hedduu keessaniif akka inni ifa ta'u abdiin qaba. Wanti yeroo fi daangaan alatti raawwatame wabii qabaachuunsaa haga kanaatti tarii amansiisuu dhiisuu waan danda'uuf yeroo hundumaa immoo bakka kamittiyyuu namni isin kabajjan isin waan kabajuuf sadarkaa kamirrayyuu jiraattanii wanta kana dagachuu otoo baattanii kan jedhu yaada isiniif hin qaba. Namni bultii fi jireenya isin waliin dhaabbachuuf hanga bara baraatti isin waliin dhufe qaamni keessan qoraattiyyuu yoo biqilche qoraattiin sun yoo isa waraaneyyuu sinirraa adda ba'uu waan hin dandeenyeef jalqaba gocha isaa irratti beekuu waan dandeessaniif isa kana hubannoodhaan ilaalaa kan jedhu dhaamsa isiniif hin qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada dabalataa keessan obboleettii keenya jajjabeessuu komentii jalatti akka barreessitan dabalaan kabajaan isin gaafachaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti qopheessuuf qindeessuun haga yoonaatti isin waliin kanan ture Gammachiis Tashoomiin jedhama. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabadhee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gootanii maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa lakkoofsa bilbilaa keenyaa karaa telegiraamii duwwaa 937 nuuf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.